Appilikeeshiniin galgala kana galgala keessatti namoonni baay'een hin dalagu jechaa turanii koomentii jalatti illee nu kaa'e jennaan koomentii jalatti illee kaa'eefin ture. Koomentii jalatti kan hin kaa'e fakkeenyaaf viidiyoon suni viidiyoo tana. Viidiyoon tuni koomentii jalatti isiniif barreessee ture. Koomentii jala hogguu gabbuutan arguu dandeessanii lakkoofsa tokkorraa hamma lakkoofsa jahaatti barreessaa isiniin jeen ture. Koomentiin kun kiyyaa ni argatan jechaadha. Lakkoofsa tokkorraa hamma lakkoofsa jahaatti yooniif kan barreessitan taate isiniif dalaga jechuudha. Anamma appilikeeshina sana yeroo waraabutti eesuma sanii ni waraabee appilikeeshinni ni hojjeta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunne jirra jirtu isin jetta obboleeyyan tiyya. Ammas yooniif appilikeeshiniin sun isin didi appilikeeshinii biraa tokkoon isin garsiisa. Inninis appilikeeshiniin kun yeroo duraatti isin jira garuu immoo amma haaromee dhufe. Kan inni argitan jechaadha. Yeroo irratti dhooyne ni hojjetamu hin hojjetu waliin haa ilaallu hojjetaa jira. Appilikeeshinii kana akka hojjetaa jiru ni argitan jechaadha. Warreen appilikeeshiniitti fayyadamaa turtanii koodii qaba. Garuu koodiin isaa eessatti argama kan jiruu fi telegiraama jala seentanii telegiraama jalattiin koodii isaa maxxansaa telegiraama gadaa oroguu seentan akkumaan aappii liinkii isaa galakkiseen gara jalaatti immoo koodii isaan galakkisa. Koodiin isaa ni argitanii VPN VI kana irraa hiixanii lakkoofsa 599 hayyuu kana dijitii 5 gara jalaattis akkasumatti dijitii 6 kana bakka sila maqaa isin gaafatuu fi bakka paaspoortii yooniif hiixan appilikeeshiniin kun tola isiniif hojjeta isin jechi barbaade buleentii kanaafuu yeroo dhabdanitti as jala dhuftanii argachuu dandeessan kun hundinuu appilikeeshinii tola hogguu san galakkifaman telegiraama isaanii jala yookaan yeroo isaan abdeetanitti isin galakkisa waan ta'eef halkan gaarii isiniin jedha.